kanarraa kana fe namoonni immoo diina wajjin yeroo arraan tan uummanni Oromoo gaddaa jiru keessatti mootummaa deeggartan tokkoon kan kee bakka tokkotti na jalaan baatu jechuu keenya yeroo keenya jalaan baatu. Feetu Masri jiraadhu, feetu Suudii jiraadhu, feetu Dubaay jiraadhu, feetu Ameerikaa jiru bakka tokkotti sindiifnu, bakka tokkotti sindiifnu. Yeroo qindaawaa waan qabnuuf. Kana cimsinee isin hubachiifna jechuudha. Ammas Oromoo keessaa addatti Oromoo keessaa adda ta'eetiin Oromoo irratti duula sooshaal miidiyaadhaanis kan jettu yoo taate eenyumti nuu taanan hawaasa keessaa baatee quba qabaadha. Yeroon taphaadha jechuudha. Yeroon dhugaadha. Bakka tokkotti waan feete fiddaa miti abiyyiin abbaan abiyyi sin baasu. Isa akka kanaati. Bakka feetetti shamaranis taate dhiiras taate. Oromoo kutaa 11 keessaan kutaan tokko addaan ta'a yookaan an argina addaan ta'a yookaan Jimmaan addaan ta'a yookaan an Arsiin addaan ta'a yookaan an Wallaggaa addaan ta'a jee faallaa yookaan dhufute qabsoo uummataa kana yookaan diigute faallaa ta'e uummata irratti yookaan deebi'ee against kan ta'ute bakka jirutti si dhooyina. Shakkiin qabaatin. Amma maaliif qara gubbaa deemuu jechuudha. Qara gubbaa kana shakkii tokko qabaatin. Shakkii tokko qabaatin. Idemta abbaa feetee garii Oromoo jide. Dhaaba feetee garii Oromoo jide. Isa kanarraa kan hafe wacana baruu sooshaal miidiyaa kanarraa tokkolleen kenni dhaabdee jechuudha. Uummata fi mootummaa kanarratti caaluu laaltee jechuudha. Yeroon taphaa goonee jirre jechuudha. Amma lubbuu 2,000 oltu kufe. Amma kalmatti isinitti himu jiran gara hiriiraatiin deemaa jira. Lubbuu hedduutu kufe. Lubbuu 2,000 oltu bade. Nama 5,000 oltu bade. Yeroo kalma caalifnu kana sabaataa sitti fakkaatin. Kanaaf bakka tokkotti illee du'a isaati illee awwaallu jechuudha. Hundi keessan du'a isaati illee awwaalina nama jettanii ilaalina jechuudha. Nama gosa akkasii. Amma Oromoo malee kan sii tolu tokko illee ni jiru. Uummata Oromootirraan addaan taa'ettee mootummaan sin awwaalu Suudii keessatti yoo dhukkubsatti Gibsi keessatti uummata Oromoo si awwaala. Amma dubbii mootummaa fi jinnijaan kaafii siyaasaa miti kun Oromummaan kaayyoodha. Tasan yaadin sitti qindeesseetiin jira waan ta'eef cimseetiin si hubachiisa akka kanaati sabaataan hin jiru jechuudha. Amma muuziqaan si afeera taphataa bangoonu jechuudha.